Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jaalatamtoota saba Waaqayyoo kun karaa doonii miidiyaa kan isiniif dhiyaatudha. Har'a keessummaa kabajaa qabadhee bakka kanatti dhiyaadheera. Nama baay'ee jaallannuuf kabajnu nu wajjin turtii gaarii. Tole baga nagaan dhufte waamicha keenya kabajee bakka kanatti argamu kee guddaa baay'ee si galateeffanna. Maqaa kee fi eessa akka jiraattu daawwattoota keenyaaf himi. Maqaan koo Taamiraat Ayyalaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Egaa Taamiraat maqaa kana qofaallee akka hin qabne baay'ee dhageenyeerra. Maqaan ittiin namoonni baay'ee safaratti si waamanii maal jedhama? Kan isaan naan jedhaniif fuula koo yogguu ilaalan fuulli koo nama machaa'e waan fakkaatuuf cabbee naan jedhanii jechuudha. Egaa maqaa kana cabbeesiin jechuu isaaniitti maaltu sitti dhaga'amame akka keetti? Maqaa kana baay'ee hin fudhattan simattamoo wanti sitti dhaga'amu maaltu jira maqaa kana si moggaasuu isaaniitti ijoollonni? Guyyaa tokko tokko baay'ee haaree galeetan fuula koo fuulleedhaan ilaala. Dhuguma nama machaa'een fakkaadha jedheetan fuulleedhaan ilaala, garuu nama machaa'ee dhiisiiti karaa namni machaa'eyyuu nama baay'ee ani fakkaadha. Qoy haasaa kee kana irratti kanan siin jechuu barbaadu machooftee beektaa kana dura wanti kun si mudatee beekaa machiin kun jechuudha? Nama machaa'ee dhiisiiti karaa namni machaa'eyyuu bahu miti, ani nama machaa'eefiyyuu nan gadda. Baay'ee guddaa galatoomi. Egaa kana qofaas miti mudannoo akkati qabdu baay'ee dhageenye jirra. Mee mudannoon ati qabdu maalidha? Otoo daawwattoota keenyatti himte maaltu si mudate? Mudannichi sun immoo maal jedhamame? Mudannoon suni seenaa qaruuraa jedha. Yeroo tokko gara warshaa bishaan Amboo deemeen wantoota baay'een arge. Wantoota arge keessaa qaruura tarree galtee yaatuun arge. Qaruuronni kun tarree galanii yaa'u. Hin deemu garuu deemanii bakka isaan ga'anii itti kimbil jedhan jira. Sararra otoo deemaa jiranu kaan darbanii bakka yaadan sana qaqqabanii gonfoos argatan. Gonfoo argachuun isaanii kun immoo taa'een itti yaade maanni kun jedheen itti yaadeen raajota bara kana faana waliin madaaleen ilaale kan garaadhaaf kaatu jira. Amma fakkeenyaaf raajota kana keessa kan dhugaan waaqarraa ergamee jiru jira, kan dhugaa waan itti sabatti dubbatu jira, kan garaa isaatiif immoo sobee itti kabeebsee sobee galu jira jechaadha. Kanaaf warri raajota sobduu fi dhugaa kun garaagarummaan isaanii inni dhugaa akkuma qaruurri sun karaa sirriirra deemte gonfoo ishii fudhatte sana akkasuma raajonni dhugaa galmi isaanii kanaa jechaadha. Raajonni sobduun sun immoo akka caccabduu qaruura sanaa ta'uu jechaadha. Kun immoo hin oolu. Tole guddaa galatoomii. Amma miseensummaan kee waldaa kamitti qabamtee jirta? Eessarraa tajaajilta? Gaheen kee waldaa kana keessatti maalidhati? Maaliin hin tajaajilta? Mee daawwattoota keenyatti otoo nuuf himtee? Gaheen koollee faarfannaa ture. Isumatu keessa koo waadeena nyaata halkanii guyyaa faarfadhu naan jedha. Bakka yeroo baay'ee isumaan bakka faarsaa nafu ingiliffi kun nafu bakka faarfannaa baacaa naan jedha keessi koo kan addisuu bakka kana hundaan faarfachaa jira. Garuu gaheen koo waldaa kana keessatti, waldaa kiristaanaa guutuu wangeelaa keessatti gaheen koo gahee faarfannaa tureeyyuu shaakkalli irratti kufee darbuudhaaf wanta hin goone hin jiru. Halkan guutuu irriba malee buleen faarfannaa kana darbuudhaaf wanti nan hin goone hin jiru.
takka kan baacaan dhaggeeffadha. Tureen immoo kan addisuu dhaggeeffadha. Kan faarfattoonni addunyaa kanarraa tokko na namni Ingiliffaan iyyuu yaalaan ture. Garuu milkoofne maalan godhane. Eshi kanarratti wanti ani si gaafachuu barbaadu baay'ee akkati shaakalaa turtedha kan nutti himaa jirtu. Amma faarfachaa jirtaa moo maal hojjechaa jirta waldaa sana keessatti? Faarfachaallee hin jiru. Darbuudhaaf wanti nan hin goone hin jiru gaaf sana. Meeshaalee kan taphatan alarraan ajaje. Ameerikaarraa Xaaliyaanirraa illee ajajeera. Meeshaa kan taphatu dorgomsiiseen dorgommiidhaan nama meeshaa rukutuu danda'u sagalee qofaan akka walitti galu. Yaalee hin dadhabe. Egaa hin milkoofne. Gaafa kufteedhaan hin atti manni otoon kolfuun mana gahe. Okay, baay'ee guddaa galatoomii baay'ee. Tole daawwattoota keenya isinillee akkasiin bu'aaraa jirtanii fi irraa waa barachaa jirtan shakkii hin qabu. Asumaan kanan isin jechuu barbaadu waldoolii kiristaanaaf akkasumallee waldoolii amma jiraniif ergaa maal qabda ati? Dhaamsa maal dabarsuu barbaadda? Ergaan ani qabu mana keessan teessanii warri miidiyaa kana ilaalaa jirtan baay'een keessan kuftanii akka jirtan natti dhaga'amaa jira. Ergaa nuti dabarsaa jirru tajaajila nuti isinii kennaa jirru kanaan baay'een keessan kufaa jirtu nutti dhaga'amaa jira. Baay'ee isin galateeffanna. Karaa biraatiin immoo waldaan ani muluu wangeeliidha. Ani guutuu wangeelaadha. Ani biraana kiristoosiidha. Ani makkaana yesuusiidha. Isaan warri jedhan kun anaaf natti hin tolle. Sababni isaa balballi tokkittiidha. Balbalittiin tokkittiidha. Karaa biraatiin gala jedhee namni yaaluu jiraate charchiin sun addaga. Paappisis koottu makkaana yesuusis koottu garuu balbala tokkoon galta. Balbalittiinis egaa Maatiyos Yohaannis 14 irratti kan barreeffamtee jirtudha. Kanaga ergaan ani qabu waldaan kiristaanaa jabaatee kadhachuu qaba. Raajonni sobduus immoo akka qaruura caccabduu sana kan taane of sirreessanii gara gooftaatti deebi'uu qabu. Karaa isa dhugaarra deemanii Waaqayyoon tajaajilanii jireenya lubbuu isaaniis jiraachuun barbaachisaadha jedheetan dubbadha jechuudha. Tole guddaa galatoomi. Ati amma waldaa kiristaanaaf hin kadhattaa yookaan akkasumallee ofiif hin kadhattaati? Waldaa kiristaanaaf kadhachaa jira. Halkanii guyyaa walitti aansee utoon boqotiin halkanii guyyaan kadhachaa jira. Garuu halkan nan rafa maalan godha. Homaa gochuu hin danda'u. Kuni dogoggora kootoon ta'in hunduu rafaa jira jechaadha. Guddaa galatoomi. Kana qofaas otoo hin ta'in mudannoo baay'ee maatii kee gidduutti illee gaafa gooftaan amante baay'ee wanti si mudate jira jedhan. Inni kun maali nutti himuu dandeessaa? Kan nama mudate jira. Ana qofa otoo hin ta'in dhala namaa mudannoon hin hafu. Mudannoon mudachuun hin oolu. Kana keessa bahuu murteessaadha jechaadha. Gaafa tokko mana obboleettii haadha koon deeme. Mana obboleettii haadha kooti deeme. Jalqaba isaan gooftaa fudhatanii anas akkam fudhadhu na taasisanii jechaadha. Akkam fudhadhu na taasisanii akkuma kana gara fudhadheetan gara warra kootti deebi'ee gara warra kootiitti deebi'een irbaata irratti harka koo dhiqadheen gara nyaataatti dhiyaachuuf innaan jedhu isaan dursanii eegalanii na eeganii harka koo dhiqadheen naan dhufu nyaanni hin jiru. Sababiinsaa inni ani itti amane ifa waan ta'eef dukkanni immoo dursee na saamee jechaadha. Nyaata sana otoo nan hin nyaatin dursee bineensichi yookaan diinni keenya jechaadha.
ifnii fi dukkanni sun jechaadha. Ani ifa ta'ee tan dhufe inni sun immoo dukkana keessa taa'ee na saame. Garagalee naa laalu nyaanni tokko hin jirtu. Biyyeessus sun jennaan abbaan kun otoo naariu egaa baadiyyaatti tan dhaladhe mucaa baadiyyaati. Dukkana ibsaan hin jiru. Otoo naariu kufaatii sagaleen dhagaye dukkana keessa. Garagalee innaan ilaalu maddee natti mul'ate. Fiigee tan naanneen karaa tokko galeen mana dhugadhe. Kanatu na muddate. Kana keessa darbeen har'a gaheera gooftaaf haa galatu jechaadha. Egaa walumaa galatti ergaa daawwattoota keenyaaf ergaa qabdu yoo jiraate walitti qabdee ergaa kee otoo nutti himte baay'ee jaallanna ergaa qabdu mee daawwattoota keenyaaf. Hundinuu obsa qabaachuu qaba. Inni tokko ibidda yoo ta'e inni tokko bishaan ta'uu qaba. Gaafa tokko akkas ta'e nama lamatu ture ollaadha isaanii loon fuudhanii ba'anii maasii isaanii irratti bobbaafatanii otoo jedhanuu seexanni isaan lamaanitti tokko tokko irratti wajjin baate seexannis isaan sun waliin haasa'u seexannis immoo isaan lamaan seexanoonni lamaan waliin haasa'u jechaadha. Ani mana isa tokkoon dhaqaa atis mana isa sanaa dhaqi. Galgala dhiiga dhuguun keenya nooluu jette seexanni. Innaa jettu bakka rakkoon hin jiru jettee inni tokko hin dhagaate keessa. Inni tokko dhagaate innaa seexanni kunaasoftu dhagayeet gale. Seexanni akka walii galte inni tokko gurra buufateera akkuma Bala'aamii farree sana. Harreen hin dhageesse Bala'aam garuu dhaga'uu dide. Namichi galee haati manaa innaa balbala irra ga'u saricha nanaa dhuftee jetteen duratti kabajaan kan simattu saree nanaa dhuftee jetteen abbaa manaa isheetiin. Inni hin dhageenye sun utaalee adda ishii keessa rukute dhiiga irra yaase. Iddoo sanaa seexanni dhiiga dhugde inni hin dhagaanne namichi. Isa lammataa immoo dhaqxe seexanni ishiin tokko immoo ishiin dura ishiin seexanni ishiin namicha isaa dhagaye sanarratti maddabamte dhaqxee akkuma inni galeen haati manaa arrabsootti kaate in callise in kabalte in callise in dhiitte in callise bakka amma reebdutti callisee dhaqee rafe. Ganama barii kaatee maalan ta'e abbaa manaa koo jedhe atumaan taane wanta ta'etu jira jedhe. Kanaaf maanni tajaajiltoonni bara kana yookiin amantoonni eenyuma yoo ta'e isuma amanneefu haadha manaa isaatiif obsuu qaba. Waan ishiin rakkatte beekuu qaba jechaadha. Utaalee rukutuu otoo hin ta'in kana beekuufii qaba jechaadha. Kanaaf tajaajiltoota ariifatan tajaajiltoota sobduuta akka jireenya qaruura sanaa akka hin taane eeggatanii jedha ergaan koo kana. Wanti ati na hafe jettu jiraate carraa tokko siif kenna. Wanti na hafellee hin jiru hunda isaa dubbadheera. Jireenya qaruuraa irra deebi'anii jireenya qaruuraa kana hubachuu qabu. Qaruurri maal akka taate qaruurittiin ergaa guddaa qabdi. Nama hubateef karaa baay'eetiin ilaaluu qabu. Kan darbee gonfoo fudhates jira. Kan caccabes jira. Raajota sobduu bara kanaatiif kun akka isaan eeggatu beekuu qabu. Hin har'a soban boru sobuu akka hin dandeenyes beekuu danda'u. Har'a soba boru garuu sobuu hin danda'u. Dhugaa dubbatee dhugaa wangeelaa dubbatee kan amansiisuu qabu amansiisuudha. Kan immoo hin dandeenye dhiisuudha jechaadha. Namichatu akkas jedhe tajaajilaadha. Duratti amma nan ga'aa jedhe. Amma nan ga'aa qalloo tokkoon ture amma garuu waaqayyo na dhiitesse garaa borti.
duratti ammanan gaa qalloo tokkon ture amma garuu waaqayyo lakkatti na dhiitessee kanagaa waaqayyoon garaa isaatiin madaalaa jechaadha namni. Egaa kun qaruuricha faana kan wal fakkaatu natti fakkaate akka qaruura sanaa raajonni sobduun caccabuun isaaniin oolu murtoon kan waaqayyooti. Egaa daawwattoota doonii miidiyaa ala teessanii keessa teessanii warri nu daawwattan akka gammachuu guddaa qabdan nutti dhaga'ama. Kanaaf galatooma yeroo biraa immoo wanta isin gammachiisu wanta isin kofalchiisu qabannee dhiyaanna. Akka jireenya qaruuraa kan taane kiristaanonni yookaan amantoonni gooftaatti jabaachuu qabdu. Keessumaa biyya keessaniif kadhachuun dirqama jechaadha. Tole guddaa galatoomaa qophii keenya asuma irratti xumurree jirra. Qophii biraatiin amma walitti deemuutti turtii gaarii asuma doonii miidiyaa subscribe like share waliif godha. Akkasumallee sagantaa babbareedaa qabannee isiniif dhiyaanna. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama.